falmi mirga khetiif bilisummaa keetiif mirga nama hin tuqin keetis hin tuysisin ballama kee khabaji yeroo isaatiin wajji daandii guddinaati karaa qaroomaati waatiqqoo dubbadhu hedduu dhaggeeffadhu baditee fudhadhu ceebuutee buufadhu dhugaarraa hin fagaatin kijiba hin dubbatin namayyuu hin fakkaatin ifta'uu hin qaanfatin kansibu benjiru kansimale uma benjiru ya wa kenna ke sa Oromo na tokkummaa kenni wa jettu tokkummaa nu kenni wali galtee nu kenni humaan namne lafa qabna nama qabna wali galtee bijaramu dadhabde ya wa kenna de sa nu ijaari nu dande sa nu ijaari kan biya ba biyatti nu galchi kan ina be nu hiik ilma du bara nu qaroomsi nu ijaari de suna of kaltu kambangan ambikile amargu amfajafame amargu dua mata gurracha iyuma mata adinu aolchu ya rabbi hindande sa situna jala beka wanan ran fadde wanan dagadde wajirade tiguti gadan ku faf gabbina gabbisiwa ashama hundum tikechenu bagana gan uftan Wambaye nama yaadachiisa Macha-Tulamni oggaa 50 keessatti biyya abbaasaa biyya haadhasaa biyyatti dhalate gallakkisee akka baqattuu tokkootti godaanee haa ta'u malee hiddiin cinne bakka jirutti itti fufuu isaatiif gammachuu guddaadha kan natti dhaga'amu. Macha-Tulamni dhaaba Oromoo duwwaa miti kana namni keenya namni biraatis beeku sarra jira. Macha-Tulamni warra paarlamaa keessa jiran hundumaa waamee koottaa miseensa ta'aa jedhee waamnan warra garaan kaase warra barbaadan isaantu itti miseensome warra Walaayittaa Geediyoo Sidaamaa Konsoo warri biraa baay'een isaanii akkuma jiranii itti miseensoman kanaaf immoo Macha-Tulamni kan dhiirri duwwaa walitti yaa'oo doon ta'e kan dhiiraaf dubartii addaan hin baafne ture. Kanarratti dubartoota jajjabduu qabna. Egaa isaan kan yaadannu kan akka Raabiyaa Abdul Qaadir goota caaltu magaala Limmuu paarlamaa keessaa namoota baay'ee akka miseensuman kan goote amma dhuma isheetitti kan Macha-Tulamaadhaaf gubattuu qabdi turte. Akkasuma Warqee Odaa Askaalaa Jaarraa jarreen kunis karaa mataa isaaniitiin waan baay'ee itti Ladies and gentlemen, good afternoon. Today
we celebrate the Golden Jubilee of the Macha-Tulama Self-Help Association in exile. On behalf of the Board of Directors of the Macha-Tulama Cooperative and Development Association, USA Incorporated, the organizing team of the 50th anniversary celebration, the local organizing group, and myself, I express my gratitude for the commitment and the sacrifice that all of you have made in your resources in the form of time and money to participate in and make this glorious celebration successful and joyful. Specifically, I thank those of you who have traveled from far places to Washington, D.C. to participate in this celebration. In addition, my heartfelt gratitude goes to the friends of Oromo who are here today to share our joy and pain. It is joyous to celebrate the Golden Jubilee of the Macha-Tulama Association in order to recognize its enormous contribution in developing national Oromoma and in restoring the Oromo national pride that was wounded by successive Ethiopian colonial government. It is also agonizing that the Oromo nation could not yet restore its collective and individual freedoms and its national security and sovereignty. The killing, imprisoning, and the torturing of hundreds of Oromo students this year who had peacefully demonstrated to oppose the Addis Ababa master plan that is intended to evict thousands of Oromo farmers living around Finfinne from their land clearly reveal this stark reality. Consequently, the Oromo nation is still facing Ethiopian state terrorism and the gross human rights violations. In celebrating the 15th anniversary of the association, we look forward and backward in Oromo history and civilization. There have been three major historical events. Dinagay sarbama, kawe endorsifama, kabenya rorifama, samunu kamama, afani chukalama, yo marasa mama. Nergani beke, sabonuman chukurfamu, afani arabsamu, enyuman tufatamu, kalefar aled anamu. Inni suni, nergani ubate. Merkisa di tamu, boron isa di kamu, seran isa awalamu, afan adan isa awalalamu, isisan argefagotti namu, debi gabrumma tanjarra lamu, isisan argenamu, debi gabrumma tanjarra lamu, inni suni. Dalate gudate nulle kananu geise baganu dalate arkin nagamu guya dalota gari Macha-Tulama Guya dalota gari. Ini tulisin dandam. Baganu dalate gudate kananu geite. Baganu dalate guya dalota gari. Arkin agam. Guya dalota gari. Guya dalota gari. Macha-Tulama Guya dalota
Ijoollee qabanii egaa bireenooshii godhanii yaabdan mirkanumatti nutti fakkaate guddaan. Kan biraammootti dabalanii ijoolleen amaaraa kun innaa wajjin anta ilbaadha. Baay'ila sillaasee amlaakkaan wuhaa እንኳን ይቆማል jedha. Aha ishii irratti wal mari'anne ishii kana. Ishuu eksperimentii goonee wanni ta'uu baate hin calqabne egaa xoofna jedha. Kaanee bishaan keessa dhaqe. Otoo reflectionii dhabe malee otoo argitanii bishaan gubbaa dhaabannee kuni mucaan baay'isa godhee tuffate silaa du'umsaan oolu achitti akka wanni itti baqata ayidhan akkas jedhan. Bishaan adaraa Haile Sillaasee dhaabadhu jennaan moo bishaan bolloo jedhu maayinti. Haalli tokko itti iyye mucaa kanatti itti iyye maal jedheet itti hibbee qofaan Oromoo afaan Amaaraatiin itti maarree baay'isa. Haile Sillaasee amlaa quum jennaan hoomaa. Waayo kanarra egaa nuti guluuf achi homtuu hin jiru. Nurraa bahe sodaan bu'e. Waa'ee waldaa Macha-Tulama oduun dubbatin obbo Ibsaa Guutamaa waa'ee qubee Oromoo waraana Oromoo biyya keessatti hanuume waraana qubeeti. Odoo isaan hoggaasa wareegamanii qubee san biyya keessatti facaasisuu baatanii qabsoon Oromoo biyya keessaa barattoonni keenyaan biyya keessa jiran sadarkaa ammaa kanarra hin ga'anii. Warri diina keenyaa maal jedhu? Warri qubee barate waraana adda bilisummaa Oromoo tokko waraana Oromoo jedhanii sodaatu waan an beeku kan isinitti hima. Egaa waa'ee waldaa Macha-Tulama waanuma sadeen tokko dubbadheeni warra natti aanu dabaree kennaafi waldeenyi Macha-Tulama hoggaa 50 ardaa bara 1955 yookaan 56 hoggaa bu'uura'u Oromoo walitti fidee hunda dura gaa qopheessitoonni qophii kanaa qophii akkanatti miidhagee uummata keenya bakka hundaa waliin fide kana qopheessitanii san irratti immoo kabajaadhaan naafeeruu keessanii gurbaadhaa wayyamaa ammallee gara fuuldurallee umriin adeeradhaan hin jaa qabxiin waa'ee Macha-Tulama warri uumee fi warri keessaas bahee waan jiruuf hedduu dubbachuu waan na barbaachisutti fakkaatu. Macha-Tulama maaliif kabajna? Waggaa 50ffaa Macha-Tulama waggaa kabajnu bu'aalee gurguddaa inni nu buuse yaadachuu fi eegsifachuudhaaf. San keessaa tokkummaa Oromoodhaa kan bifa adda addaatiin diigame san walitti fidanii jaaruun sanittis dabalatee aastaa arra ilmaan Oromoo hundi harkaa qaban odaan kun akka faajjii Oromoo deebi'ee akka godhan dhaabbatu kana hunda hojjetan. San qofaa miti warri Macha-Tulama wanni hojjetan. Oromoo bahaa dhihaa fi hundarraa walitti fiduu qofaa miti. Wanni guddaan Macha-Tulama dalagee hoggana itti aanu kan qabsoo uummata Oromoodhaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu dhalcha. Bu'uureessitootaa fi hogganoota adda bilisummaa Oromoo hedduu isaanii hoggaa agartan kan Macha-Tulama keessatti qaramee achi keessaa hin bahin hagoodha. Kuni intergenerational waliin hundaan hojjetu jechuudha. Garuu waa'ee seenaatti irraa miti amma kan inni tokko barbaadu. Macha-Tulama waggaa 50ffaa kabajnu akka waan soorata baheetitti akka waan du'eetitti waan akka waan waggaa 50 dura waa dalageetitti yeroo baay'ee haasa'u. Macha-Tulama gaafa jiruu teenya gaafa umrii teenya waan guddaa dalage. It is a great honor to be part of the 50th anniversary celebration of the Macha-Tulama Association. For a people facing erasure, survival itself is a revolutionary act. The fact that we are gathered here today to honor the founding of Macha-Tulama 50 years ago speaks to the fact that despite all odds, we have survived as a people. Ethiopian history is full of attempts to annihilate the Oromo culturally, politically, socially, economically, and in every and all ways possible. Oromos, cast as foreign, alien to their own lands, have been the targets of the entire infrastructure of the Ethiopian state since their violent incorporation.
Our identity, primarily language, religion, and belief systems and cultural heritage, have been the main targets of wanton distraction. Oromo and its personhood were already demonized, characterized as embodiments of all that is inferior, shameful, and subhuman from the beginning. Oromo people were economically and politically exploited, dominated, and alienated. Oromos were rendered slaves on their own lands by colonial land. Happy 50th anniversary to Macha-Tulama, and I congratulate all members and also those who organized this monumental occasion. I would also like to thank my good friend Dr. Asfao Bayana for inviting me, and also the organizing committee for allowing me to make a brief statement. My presence here today should symbolize the need for solidarity of the Oromo and the neighboring. Our next speaker, for some reason, had warmer welcome when he walked to the stage, and that is Tesfaye Gara. አመሰግናለሁ በአማርኛ ቋንቋ ነው የማወራው በቅድሚያ ግን ወደዚህ መድረክ መጥቼ እንድናገር ለጋበዘችኝ ለጫልቱ ሚደቅሳ ምስጋናዬን አቀርባለሁ እንኳን ለመጫና ቱለማ 50ኛ ዓመት ክብረ በዓል አደረሰን የመጫና ቱለማ ማህበር 50ኛ ዓመት በሚከበርበት በዚህ ዕለት የግንባር ስጋ ሆነው የተሰዉ መስራቾችን ለማስታወስ ግድ ይሆናል ማሞ መዘምርና ኃይለማርያም ገመዳ ከሚጠቀሱት መካከል ናቸው እርግጥ ነው ጀነራል ታደሰ ብሩ ከመጫና ቱለማ ማህበር ጋር በተያያዘ የተለየ ታሪክ አላቸው የኦሮሞ ህዝብ ታላቅ ባለውለታ የሆኑት እኒህ ጀነራል ለኦሮሞ ህዝብ አርነት ለመታገል የወሰኑት ባልጠበቁት አጋጣሚ ነበር ታሪኩ በብዙዎቻችሁ ዘንድ ይታወቃል የምናውቀውን ታሪክ ደግመን ደጋግመን ማስታወስ የሚገባን ጊዜ ግን አለ ደግመን ደጋግመን የምናነሳው ቂም በቀልን ለመቀስቀስ ሳይሆን ለንማርበት ስለሚገባ ነው ብያምናለሁ በመሰረቱ ባለፈው ታሪክ ላይ መግባባት ካልተቻለ ስለወደፊት መነጋገር አይቻልም በመሆኑም የሆነውን ባጭሩ መድገም እፈልጋለሁ መጫና ቱለማ ማህበር ለማቆም ያሰቡ ጥቂት ኦሮሞዎች ወደ ጀነራል ታደሰ ብሩ በመሄድ የማህበሩ አባል ይሆኑ ዘንድ ሲጠይቋቸው ጀነራሉ ጥያቄውን መቀበል ሳይችሉ ቀርተው ነበር በኦሮሞነት መደራጀቱን የጎሳ ፖለቲካ እንደማካሄድ ቆጥረውት ነበር የኢትዮጵያ ስርዓት ለአንድ ወገን የሚያገለግል ዘረኛ ስርዓት ሊሆን እንደሚችል ሐሳቡ አልነበራቸውም በኢትዮጵያዊነት ቀና ስሜት መላ ኢትዮጵያውያንን የማገልገል ጽኑ መንፈስ ነበራቸው የኢትዮጵያዊነትን አጎበር ተከናንቦ ለአንድ ወገን ቋንቋና ባህል እድገት ይሰራ የነበረው ፊውዳላዊ ስርዓት የጀነራሉን አእምሮና ልብ ተቆጣጥሮት ነበር ጀነራሉ ምንም ማስተዋል በማይችሉበት ቀለበት ውስጥ ፍጹም ጠፍተው ነበር በመሆኑም የመጫና ቱለማ ማህበር አባል ለመሆን ሳይፈቅዱ ቀሩ ኋላ ግን በአንድ ያልተጠበቀ አጋጣሚ የሥርዓቱን ዘረኛነትና ጎጠኛነት በመገንዘባቸው ሙሉ በሙሉ ተለወጡ
የመቻ-ቱለማ ማህበር አባል መሆን ብቻ ሳይሆን ለኦሮሞ አርነት ሲታገሉ ህይወታቸውን ለመክፈል በኩል ጀነራል ታደሰ ብሩ በድንገት ለመንቃት የቻሉበትን አጋጣሚ ደጋግሞ ማንሳት በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም የኦሮሞ ህዝብ ለአርነቱ ለመታገል የተነሳበትን ምክንያት በትክክል ማሳየት የሚችል አጋጣሚ ነበር። ነገሩ እንዲህ ነው። በ1956 ሰኔ ወር ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ሀብተወልድ ጀነራሉን ከመኖሪያ ቤታቸው ራት ጋብዘዋቸው ወግ ይዘው ነበር። በጨዋታ መሃል ታዲያ አክሊሉ የጀነራል ታደሰን ኦሮሞነት ባለመረዳት እንደዋዛ አንድ ሐሳብ ጣል ያደርጋሉ። ኦላና ዞጋ ወይም አየለ ዘውገ የመቻ-ቱለማ ማህበርን አስመልክቶ ባሳተመው ዝነኛ መጽሐፉ ካስቀመጠው ጠቅሳለሁ። ታደሰ አንተ የፊደል ሰራዊትን መምራት ከጀመርክ ወዲህ ተማሩ ማለትን አዘውትራል። ተማሩ ማለት ጥሩ ነው፣ ግን ማንን ማስተማር እንዳለብን ማወቅ ይኖርባል። እኛ አማሮች ማለታቸው ነው ኦሮሞውን ቢያንስ በአንድ ሴንቸሪ ወደ ኋላ ይዘን ነው በመምራት ላይ ያለ ነው። ይህንን ህዝብ አስተምረዋለሁ ብትል ውቅያኖስ ነው ያጥለቀልቃል። ጀነራል ታደሰ ይህንን ንግግር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አንደበት ሲሰሙ ይጠጡት የነበረው ዊስኪ ደም መስሎ ታያቸው። የራት ግብዣውን አቋርጠው ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ከዚያች ደቂቃ ጀምሮ ጀነራል ታደሰ ሸፍተው ነበር። የኢትዮጵያዊነት ካፖርታቸውን አውልቀው ጣሉ። ኢብራሂም መልካ እንዳለው ኦሮሞነትን የማትቀበል ኢትዮጵያ 10 ቦታ ትበጣጠስ የሚል ስሜት አድሮባቸው ጉዱንፌ ዱበቹዳፍ ዋን እንጀደ ኬሳ አፋን ወራቤሳ አብደ ጋሌሳ በከካ ዱሜሳ ሐሜኛራ ቲክሳ ኩኑ አደናን ጌኜ ጀዳኒ አቦቲን ካን ወሬጋማኒ ካን ግድራ አርጋኒ አመሌ ሂዳቲን ኢካሳ ሚቲ ካን ወጎት አሻማ ኢጆሌ ኦሮሞ It's my profound pleasure to be present at this event with all of you, with the original members, those who helped to draw attention to and publicize, and to celebrate what people were able to accomplish against great odds. Macha-Tulama was a time when the curtain of isolation and darkness was pulled back for the Oromo and all the world to see. That the Oromo were one people, not a cluster of separate warring clans. That the Oromo were able, willing, and eager to work together to manage their own affairs, and they did, working as people educated through the traditional Gada system and people educated through the Western educational system with mutual respect. As young and old and men and women and farmers, pastoralists, merchants, laborers, city-dwelling professionals, government workers, military, business, that the Oromo had the capacity, despite crippling conquest and often unrecorded brutality used to suppress them, to be creative in forming active civil institutions and enjoy a vibrant civil society that celebrated their independent Oromo identity. What I saw when I arrived in Oromia in 1971 was a countryside that was energized by the vision of what Macha-Tulama had accomplished. And in that sense, I am a child of Macha-Tulama. inni bitaan cufan mirgaan futtaafatee lafarraan dhowwinaan qilleensaan gaafatee finfinneetti dinnaan diisiitti marsatee kana booree jechaan booree ganamfatee abdii kooraan baatu odaatti gudunfee kan achitti hin taane as haa taatu jedhee diisii bubbuluunsaa firaaf lammii fedhee godaansan seenaa biyya isaa hin dhiisu Bore dan Davisna ammaaf as haa ciisu. Kan ittaanu
obbo Baqqalaa Makoonnenidha. Harka warra hangafaan boodatti dhiifadhe harka guddaatiin naasimadhaa. Fotograafiin isaa inni asirra jiru yeroo alfii ture. Magawaan nagaadha waluma agarsiise. Ani waan baay'ee dubbachuu illee barbaadu maaliif dubbatanii fixanii jiru hunduu wanna lamaan dubbachuu barbaada. Tokko Macha-Tulamni hoggaa calqabu maaliif jabaate? Qawwee hin qabnu hoggaa san homaan qabnu harka duwwaadha. Mootummaan Haayile Sillaasee maa warraan maa hirriba dhabe hoo jennee ilaallu Oromootu tokko ta'e hin jabaate akka sibiilatti jabaate. Kanaaf hollatanii waan ta'an dhaban amma hoo akkuma dur jirramoo addaan facaaneera. Ani waggaadhaan nan dhufa biyya kanas Kaanaadaa sanan dhaqaa amma Saan Firaansiskootti nan deemu olaa kiyya bira dhaqaa bakka hundumattuu argee jira. Walgahii baddaattis argee jira. Oromoon akka durii hin jiru wal dhoksuu hin barbaachisu. Kanaafuu ammas Oromumaa duris Oromumaa amma waan isaan beeku ani mootummaa qabu biyya jira wayyaaneedha. Nuumaa wanni harka qabnu jiru. Maaliif walitti dhufne? Maaliif hojjeenaa sofu? Bakka bakkatti addaayyaanee waan tokko tokko dubbachuun laga lagaan ibsa waan karaa baay'eedha. Maaliif addaan baane? Maaliif dhukkuba maaliif anutti dhufu? Galatooma wanni baay'een dubbatameera, wanni baay'een babarreeffameera, hinuma wal beeknaa gabaabumatti koree wanna kana qindeesse guddiseen galateeffachuu barbaada. Isinillee irratti wareegamtanii yeroo keessan baaftanii ayyaana kanarratti argamuu keessanillee guddaa isin galateeffadhaa. Wanna baay'ee wanta jedhu hin jiru. Waldaan Macha-Tulamaa wanta hojjete mararratti waan milkaa'inatti fakkaata. Uummata Oromoo wal barsiisee aadaan Oromoo akka deebi'ee kabajamu hin godhee Finfinnee falmee deebisiisee kanarratti waan baay'ee irratti milkoofnee irraa ergaa gabaabaan yookaan yaadi ani kennuu barbaadu maalinni uummanni tokko wal faana waa hojjetaa. Rakkoon kan namarra jirtu immoo hamma iddoo tokko ulaa tokko hulluuqanitti haasaa Oromoo tokkotu jira. Ishuma dubbadheen dhiisuu barbaada. Oduma baqatu otuma baqatu muka guddaa argatee yaabbate. Yoo muka ol yaabbatu achirra immoo jaawwee hin jira. Achi gadi immoo itti dhufeera. Namichi kun nyaatamuu jalaa ba'uuf maal gochuu qaba? Eessaan ba'a? Irriba keessaa dammaquu qaba. Yeroo irriba keessaa dammaqu abjuun hin hafte hin nyaatamne jechaadha. Kanaaf Oromoon dammaquudhuma hambiraa waan isa barbaachisu hin jiru. Galatoomaa wanti baay'ee dubbatameera. Xiqimii yoo argataa jiraata isa biyya keessanii keessattu caala adaraa nuu qaqqaba du'aa jirra biyyattiin badaa jirti. Ijoolleen keenyaayyuu keessa nuu birmadhaa wal qabaati nuu kottaa asitti du'a lafa ofii irratti du'u biyya ofii irratti du'u allaattiin biyya ormaa nama nyaachuun allaattiin biyya ofii yoo nyaate jedhe waa namaa buusa. Kana nimu Macha-Tulama akkana atiin gahee dagaagee isin dagaagseera. Dagaagaa sana dhaabbattanii immoo jabeessaa. Asitti wantan dubbadhuufi kana ijoolleen keenya amma afaan maaliitiin dhagaa afaan kana afaan Oromootii yoo darbe malee afaan Amaaraatii yoo garagalfamee darbe malee hin dhagaanu. Achuma xabbaabiin nuun jedhu otuma nu qulqulluu dubbannu. Kanaafi akka ta'etti yoo ta'ee jedhe garagalcha afaan Sidaamaatii ta'e dubbatamu.
an biyyuma kana taa'etan kan dubbadha amma naftiin koo jirutti amma huni koo danda'utti amma qooqni kan koo dhagaamutti numan dubbadha isi walii gala Machaaf Tuulama zalaalama nuuf jiraatu inni abbaadha lata keenya isarraa biqille isarraa isatu ijanu bane maqaan isaa sun maqaan odaa suni milikin keenya odaadha odaa jala dhaabanne waaqayyoon kadhanna odaa jala keenya jaannati ilaal sana balleessuu barbaadu adaraa nu birmadha biyya keenya keessa laata abbaa biyyaa ta'an jedha
Amaya